abdiin wanni inni hojjetaa jiru wantoota nama jibbisiisan maaliif ijoollee kana walitti fidee ibidda qabsiisaa jira dubartiin gaafa wallolte lolli dubartiin dhaabbate gara nasbee namaa baasutti deema jechuudha abdiin nasbee ofii baasuu barbaadamoo ijoollee kana lama walitti fidee walijjeesisuu barbaada dubbiin kun ooleen buluu beekadha maaliif xilaata gaafa walitti fidee ibiddaaf ibidda gaafa walitti fidan ni bobaa malee wal qabsiisa malee hin dhaamu ijoolleen kun lamaan immoo ibiddaaf ibidda lachinuu wal ho'isu jechuudha abdiinoo maa inni nama akkamiiti maa inni waan inni isaa naan galle assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii anaga jira alhamdulillah galata rabbii warroonni chaanala keenyaaf haaraan ta'in haaraataa subscribe godhaa like share godhaa namoonni yaada keessan qabdan yaada keessan nu barreessaa akkasuma immoo warroonni afaan isin asii qeekinuu garas isin ga'u jabaadha itti fufa ammallee itti fufa arrabsa ganaadha iyyuu Gana isinirratti dalagaa jira. Ani akka isin arrabsitan ani duuban deebi'u. Daran arrabni namni nama arrabsu ni cimsa malee hin laaffisu. Kana beekta. Kana arrabsiite yookiin nama takka yookiin nama lama dhimma kiyyaa miti. Okay, si galee jira. Akkas isin jechuu barbaada warroonni na hordoftanii yaada babbareedaa kennitanii munaa jabaadhu ati jabduu mucateetedha. Hadhas borus ani jabduudha. Galatooma ulfaadha. Iddoo takka isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Wantoonni isin mari'an dhullee ni jira inshallah gara fuulduraatti bulii kudha wayin boodatti marii gara keessanitti deeffachuu barbaada marii kiyya kanallee akkanaaf yaani waanuma isin fayyadu waanuma na fayyadu inshallah rabbi khayraa taasisu isin jecha dhimmi waa'ee gaaddisee fi abdii baay'ee ulfaataadha baay'ee nama dhiba sababni isaallee namni tokko mana isaa keessatti algaan kiyya cabee meeshaan kiyya cabee ni caba wallahi billahi ni caba Hindu gunggurin abdi udu gaaddisee jibbu abdii ni morma gaaddiseedha sababni isaallee gaafa tokko jechuudha rabbiin guyyaa malee nama hin baasu guyyaa malee ruuhin kee hin baatu hin caba algaan hin caba ofii kiyyaa waan beekuuf jechuun mana namaa dalagee beeytaa namoonni mana namaa dalagan hin beekan jechuudha kophaa isaanii wanna wadda harkisan rabbiin akkuma jettiin jedhisan sababa waan marga bakka lolli jiru bakka jibbaan jirtu sababa baay'ata kuni deeggarsa gaaddiseeti sababni isaallee kophaa isii harkifti ta'a nuti waan asirratti dubbachuu barbaadu gaafa tokko utuma saawwatii walaawalee keessee ka'ee rabbiin xiqqishuma akkanumarraas deebi'e masaawwatiin achii ka'u taale wantaan isaa bilooniin kinoo akkatti itti laxxafanii akka qabu jiraa miti masaawwatii duude duubatti bilooniin isaa kun achi heekkate ani bakka walaawwaleetuma akkana deebi'e Kachi utale alga mata alga jechuudha klasi ijoolletti mata alga qixxeetti addaan mastawati ana kino xiqqishu isi kotte tana bichaana tu sanu harka lukaa miti bilala achirraa kala fadha qixxeetti addaan bahe maaliif hin caba wanni hin cabne hin jiru bakka wantaatitti immoo sababa bata baay'ata dhugaadha garuu immoo inni maa inni nagarramee jira bar jecha hajjiin gisee tokko viidiyoo irra hojjete keessatti olaatan ati dhiira mitiin jecha biraan irratti hojjete garuu immoo abdiin huma takkaama huma ijoollee abbaa fedhee obira buloomaa jechuun inni ijoollee dhalaa lama irratti fidee idaa mucaa kana waggame ji'a meeqaaf deemti gaaddisee jechuudha immoo minyootiin maaliif fida minyootiin bira maaliif deema mucaa sun akka maraatti takkii uf ajjeeste takkii isa ajjeeftu yookiin immoo talatan isii gubuudhaaf barama isii gubuudhaaf achi dhaqee achi isii wajjin haasa'e asitti deebitu malee jedha intalattiin immoo tagalteef qalxaafaadha jechuudha dhala amaaraan beekanii miti akkamitti intala tana hoo fuudhe immoo isiin immoo jala walitti akka ni laala qaba laala ijoolleen kun duraan nagaa wajji jiraataa jiran dhiirri biraan dhabame mana dhiira biraan amma fakkeenyaaf irra guddina Yaman keessatti namni ijoolleen biratti harabaafannaa qabdu namni ijoolleen abdattee bira galtu eenyuunni Sa'idoodha jechuudha minyootuma Sa'idoo biraan galeen hanga abdii bira dhufte abdii iddoo qaba Sa'idoo iddoo qaba Sa'idoo mana tirfii qaba fakkeenyaaf ijoolleen qaamantu isa irra guddina mana dhiira mana kophaa akkamitti wajjin galan maal barbaadan okee gaaddiseen dura rakkattee dhufte tuluu maal irratti dhufti bar nama garrabaa Innu mataan isaatu nama garu ijoollee tana lachiru xaragee ofirraa baasee mana kireessee fi nyaata isaanii hin danda'a jedhee mitiire nyaatanii haa dhuganii jedhe qabeenya ergeessarra hafe. Wanti isaan nyaachifte isaan obaaftu sunu sirraa hin gabu tokkoffaa. Maaliif yoo jettee ijoolleen kun harka qaban luka qaban ni dalagatu. Nuti mana arbaa keessa hin dalaynu nama akka keenyatti bara. Mana kiraa kafalatu.
maatii gargaaru, obboleeyyan barsiifatu. Isaan maa'inni ati duniyaan ati isaan gargaartu, qabeenyi ati isaanitti baaftu, uffanni ati isaanii waan akkasii wanni mul'atu hin jiru. Wanni qubna garii ta'e haga kana mul'atu hin jiru. Gaaddisi ati hamma kanaa dandeette miti. Ati ka gadooti malee ka galataati miti. Sababni limaan dhalaa lamaa walitti fidee jechuudha. Takkitti keessa kabajanne kaa godhattee hin taatu. Dhalaa amaaraa ammoo fuute taana akka qilee seentutti beeka. Amaariffa taatu tab goota yaani amaariffi anuun beeku jechuun intalattiin qilxeef jettee tagalteef jechuudha. Afaan amaariffaa dubbatti. Sigilee afaan amaariffaa illee ni barata. Garuu dhalaa isaanii ofitti fidurra daalatti biyya ala akka galee Muktaar Warqii fuudhee itti fuuquu wayya. Bakka tamaajii rakkata bakka si hojii jiru gaarii kan jiraattu raaha goote. Garuu ati hoo gaaddiseen akkanarraa nagooti abdeeti daa'imaa miti jechuudha. Inni daa'imaa miti. Nuti irraa dubbannu abdiin daa'imaa miti. Beekaa dalaga. Beekaa akkas godha. Beekaa immoo gaaddisee akka coggaarraan isii gubatee asitti mukaan immoo harki isii bahu. Wallaahi gaaddiseen nama harka baasu. Maaliif mucattiin ni danfittisu akka nama sukkara qabu taate jechuudha. Isin adda inni mootuyyuu ka'ee garas godhee achi fidee as fidee dirqama mana kiyyatti deebi'uu qabda. Har'a gargararraa mana kiyya galuu qabda. Maal jechuudha? Niitii keetti isheen manni na caccabe manni na bade mana nama seeraan qabu isiitu minyootu qabaaf. Gaaf kana minyootu gaaddisee funyaan qabdee gadi baafti. Abdiin akkana kana naa jedhee meeshaa fixxee jedhee mana isiin afaan Oromoo dubbatti isiin afaan Amaariffaa dubbatti. Inni gisee kan Amaariffaa isa gisee kan Amaariffaa. Inni immoo gaaddisee hin barbaanne. Otoo barbaade akkanan dalagu jechuudha. Garuu namni keenya kun wanni inni namatti yaadu oduu wajjin galan intala kana durallee oduu si jaaladha jechuun ni baate akkas hin taatu. Garuu gaafa si jaaladha jedherraayi akkas maraattee jechuu barbaadeeti buleen kiyya. Waa hunduma keessattuu Rabbiin haa qabbaneessu. Rabbiin waan jabaate kulli nu haa qabbaneessu. Isiniin jechuu barbaada maaliif shamarran keenya nuti namni ijoolleen kuni yeroo mana arbaa dalagatan maal rakkoo qaba. Fakkeenyaaf gaaddisee mana arbaa dalagdee deebitee abdii bira jiraachuu hin dandeetti. Minyoot mana arbaa dalagdee deebitee abdii bira jiraachuu hin dandeetti. Minyoot fakkeenyaaf nama karaa bahaara deemee dhufe. Gaaddisee nama achitti guddate. Mana namaa dalaguu hin dalagdu keeti. Garuu kana dhibee abdiitu na dhibee jechuudha. Akkasii waan hundumaaf Rabbiin keeraa taasisu. Isin jechuu barbaada ani wanni biraa wanni dubbadhu hin jiru wanni jedhu hin jiru. Dhugumatti haalli ijoollee Yamanii keessa itti jirtu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee kan ulfaate haalli ijoollee Yamanii keessa jirtu sababnis maaliif hojjettanii haala isaanii fokkisaa jira. Hundi isaa waan ajaa'ibaati. Hundi isaaniitu jechuudha. Niitii gadhiisaa niitii wallolaa akkas ta'aa manaa deemtii ati akkasii. Kun immoo waan jedhu bira taree ribbii natti kennitanii ribbii fudhatte. Sammuu keenya nu gootanii nu cinqitan bakka. Isin uummatuma akkamii akka taatan bichaatu nagara. Bakka waluma fixuudha jechuudha hundi isaaniitu. Waluma fixuu garas deemu balama jechuudha Yamanii san keessatti qaama uumamaa jiru jechuudha. Rabbi waan hin taane nurraa haa oolchu. Obboleeyyiin kiyya. Shamarran biyya namaa jirtan dalagadhaa maallaqa keessan harkatti qabadhaa gara biyya keessanii bakka maal godhan jireenyi biyyallee qaala'ullee baay'ee tokkos qaala'us hamma tokkoof boqonna isaa fudhattee raaha godhattee deebitus haa ta'u waan qabdu harkatti qabadhu dalagadhaa akkatti balbala namaa dhaqanii maal jechuun ni ulfaata dhugumatti jechuudha ni cimaa. Kanaaf isin jechuu barbaade viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa namoonni nama arrabsitan of eegaa nama hin arrabsinaa namarraa bu'aa. Balbala namaan dhaabbatina yoo itti keeree dubbadhu yoo dugongortee jedhe ati akkana ati akkasii ati akkana ati akkasii jedhe bakka nuti hin dandeenye cinqii keessa baafadhaa gara feetani ofirraa jiraanna nuti jechuun amma jiraa miti namoonni miidiyaa kun namoonni kun ijoollee wayii hedduu miira keessa gagalchanii warroomti koomantii kun mucaa wayii hiriyeema keenya kan turte miidiyaa kanarra gagalchattu jira. Maal godhanii koomantiidhaan annama akkasitti sammuu isin eeggannuuti mirri isin godha yoo isin akkas taatan inumaa jechuudha gadiin ba'a waan feetan feddan kana caala jechuudha isin agalu nama arrabsina adaba godhaa afaan keessanitti isin jechuu barbaade
Hama video biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Wal argan kenna video itti aanutti. Bye bye.